sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa 14 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo armaan dura kallattiin Oromiyaarraa oduuwwan waqtaa fi dhimmoota Oromoof Oromiyaa wajjin wal qabatan hundarratti xiyyeeffachuun odeeffannoo garaagaraa tamsaasaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee haalota tokko tokko tolfachuuf jecha yeroo muraasaaf addaan kutuu keenyaaf dhiifama gaafachaa sagantaan keenya haala gaariin daran jabaatee itti fufuusaa isin beeksisna. Haala kanaanis torbanitti guyyaa 3 guyyaa 2 afaan Oromoon guyyaa 1 afaan Amaaraan tamsaasa. Qophii keenyarraa keessattis jalqaba oduu sin dhageessisna. Muuziqaawwan warraaqsaa fi qophii addaas hammannee sin dhiyaannee jirra. Hangafoota oduuf garjaal tokkichoo murteessattan isin ceesisa. Dhaggeeffattoota keenya an oduu hangafoota akkan isin dhageessisu tokkichoo murteessaati. Gaaffiin abbaa biyyummaa yuunivarsiitii Harammayaa fi jiraattota Harammayaan jalqabame wayyaanee dhiphina keessa galchuun hubatame. Fincilli diddaa garbummaa godinoota Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti tamsa'aa jira. Fincilli diddaa garbummaa yuunivarsiitii Amboo fi uummata Oromoo naannoo isheen jabaatee itti fufuun mirkanaa'e. Guyyaa yaadannoo du'a barataa Wandimuu Daammanaa akka hin kabajamne dhorkamuunsaa fincila kaase. Mootummaan wayyaanee muudamtoota ishee amanamoo turan hunkuraa jiraachuun beekame. Kun hangafoota oduuti. Babal'ina oduuf Jaal Hariiroo Joorgoo. Gaaffiin abbaa biyyummaa yuunivarsiitii Haramayaa fi jiraattota Haramayaan jalqabame wayyaanee dhiphina keessa galchuun hubatameera. Fincilli diddaa gabrummaa nyaata lagachuun barattoota yuunivarsiitii Haramayaan eegalame kun jiraattota sabboontota Haramayaa fi naannawaa isiin deeggarsa argachuun of dura tarkaanfachaa jira. Mootummaan wayyaanees haalli ishee yaaddessuu irraa kan ka'e waraana ishee 500 ol ta'an mooraa yuunivarsiitichaatti nayixee barattoota fincila kaasaa jirtu jette dhoksaan ukkaamsitee hidhaatti naqaa jirti. Akkaataa kanaan barataa Shibbiruu Jaalataa barataa Ikoonomiksii waggaa 3ffaa jireenya guutuu barataa Plant Science waggaa 2ffaa Nuraddiin Ahmed barataa Civil Engineering waggaa 4ffaa Cimdeessaa Kaffaalee barataa Cooperative waggaa 2ffaa Dassee Kitilaa barataa Water Resource Engineering waggaa 3ffaa barattoota wayyaaneen ukkaamsaman keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaa guutummaa biyyattii fi yuunivarsiitiileetti qabachaa jiru kana irraa xiyyeeffannoo kallattii jijjiirsisuuf jecha barattoota dooraan summii nyaachisuun gochaa suukaneessaa raawwachaa jiraachuun ishee hin haalamu. Waamichi fincila diddaa gabrummaa godinoota Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti babal'achaa jira. Haaluma kanaan waraqaaleen waamicha fincila diddaa gabrummaa godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu fi naannoo isheetti hedduminaan rabsamaa jira. Fincilli kun dameeleesaa babal'ifachuun Saqalaa fi Haratoo keessatti qabataa jira. Mootummaan wayyaanees sodaa guddaa keessa seenuun humna waraanaa ishee fi poolisoota bakkoota kanatti akka jabaa guuruun wixxifachaa jirti. Humnoonni qawwee hidhatan kun keessaafuu dargaggoonni 2 ol ta'anii karaarra akka hin dhaabbanne dhorkaa jiraachuu maddeen qeerroo bilisummaa magaalaa Shaambuu fi naannoo ishee addeessaniiru. Oromoon naannawa tokko yeroo sochii jalqabu hunduu bakkayyuurraa socho'uun humna wayyaanotaa bittinneessee bu'aa fidaa jiraachuun hubatamaa dhufeera. Haaluma wal fakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Amboo fi uummata Oromoo naannawa isheen jabaatee itti fufuun mirkanaa'eera. Fincilli kun akkuma Amboorraa qabateen battaluma Gincii, Gudar, Geedoo fi Baakkootti tarkaanfachuun dhagahameera. Mootummaan wayyaanees humna ishee burkutaawaa jiruun ijibbaachaa akka jirtu eerameera. Akka gabaasaa amanamoo qeerroo magaalaa Baakkoorraa nu dhaqqabetti waraana wayyaanee fincila kana dura dhaabbachuuf ramadamtee gara magaalaa Baakkootti ergamtee adeemaa jirtutti
karaa itti cufuun uummanni darara olaanaa irraan gahu hubachuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee haala kanaan naasuu fi aariin jeeqamtee haaloo bahuuf barattoota yuunivarsiitii Amboo fi naannawa ishee hidhaatti guuraa jiraachuun saaxilameera. Dhimma kana wajjin wal qabatee barataa Jabeessaa Nagarii barataa injiinaringii waggaa 3ffaa, Kamaal Sultaan barataa seeraa waggaa 4ffaa, Solomoon Gaarii barataa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa, Faayisaa Habtee barataa afaan Oromoo waggaa 2ffaa, hojjetaa dhuunfaa Gaaddisaa Reebaa jiraataa magaalaa Amboo namoota wayyaaneen ukkaamsaman keessaa isaan muraasadha. Asii fi achiin fincila qabachaa jiruun wayyaaneen tibirbirtee kan qabattuu fi kan dhiistuu wallaalaa akka jirtu ifa tahaa dhufeera. Guyyaan yaadannoo du'a barataa Wandimuu Daammanaa akka hin kabajamne dhorkamuunsaa fincila kaase. Godina Shawwaa Lixaa magaalaa Geedootti rasaasa mootummaa wayyaaneen reebamee kan ajjeefamee ture barataa Wandimuu Daammanaa barattoonni hiriyoonni isaa fi firoottan isaa kabajaa wayita jiranitti mootummaa wayyaanee qawwee hidhatan uummatatti seenuun haaloo ba'uuf kurfaa jirtu jechuun uummata bittinneessuuf wayita yaaltetti jeequmsi guddaan dhalateera. Akkasumas guyyaan yaadannoo kun barattoota hiriyoota kan ta'an barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Geedootti kabajamaa jirutti wayyaanonni barattootaa fi jiraattota magaalittii hedduu hidhaatti guuranii doorsisuun tasgabbeessuuf dhama'aa jiraachuun dhagahameera. Akka gabaasaa qeerroo Shawwaa Lixaa irraa nu dhaqqabetti barattoota hidhaarratti argaman keessaa namarraa guddataa barataa kutaa 10ffaa, Tolasaa Guutaa barataa kutaa 10ffaa, Mokonnin Xuwwii barataa kutaa 12ffaa, Jamaal Abdii barataa kutaa 12ffaa ta'uun hubatameera. Mootummaan wayyaanee mudamtoota ishee amanamoo turan kaan taayitaa irraa mulquun kaan mudaa hunkuraa jiraachuun beekameera. Hoogganaa dhaabbata raadiyoonaa fi televezyiinii Oromiyaa kan ture tajaajilaa wayyaanee beekamaa Masfin Darajjee taayitaarraa arihuun bakka isaa nama Tamasgeen Baay'isaa jedhamu bakka buusuun ishee eerameera. Amma durasi sunsumni jijjiirameef ittoon hin mi'aawu jechuun gaazexeessitoonni ilmaan Oromoo sabboontonni tokko tokko dhaabbata kana keessaa bahuun gara mooraa qabsoo makamaa jiraachuun kan hin dagatamnedha. Oduun keenya har'aan tanaa kanneeni qophiilee keenya hafan wajjin turtii gaarii qabaadha. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo kanatti aansuun qophii addaa tokko qabna. Qophiin addaa keenya mata duree kan diinaaf boba'e daaraa hin qabu jedhu ta'a. Jaal Hariiroo Jorgootu isiniif dhiyeessa. Kan diinaaf boba'e daaraa hin qabu. Galmee seenaa qonnee wayita ilaallu gitabittoonni Habashaa yeroo tokkollee humnaan Oromoo caalanii yookaan Oromoo caalaa gootomanii hin beekan. Haa ta'u malee gantoota akka Gobanaa Daacee baroota keessa dhalatan ufitti qabatanii Oromooman Oromoo cabsaa turan. Namoota eenyummaa isaaniif qabsaa'uuf hamilee fi kaka'umsa hin qabne garagaraan walitti qabanii dhaabota maqaa Oromootiin socho'an tolfatu. Egas booda isaaniin of dura buusanii ofiif dugda duuba taa'anii to'atu. Kallattii fi qajeelfama kennuufi. Dhaabbilee siyaasaa biyya keessaa fi alaa socho'an keessaas seenanii qoqqoodanii unumaan walitti buusanii nu cabsu malee takkaa gama hundaan Oromoo caalanii hin beekani. Caaluullee hin danda'ani. Namoota akkanatti tolfatan kana hamma itti fayyadamanii dhumarratti yoo inni irratti dammaquu barbaade maqaa garagaraa itti maxxansuun rukutu yookaan hidhu yookaan taayitaarraa darbatu yookaan ammoo godaamsu. EPRDF erguma taayitaa irratti ol bahee mootummaa biyyaa qabateellee amalasaa isa akka qurxummii shaarkiitti wal nyaachuu kana ifatti kan agarsiisaa ture yoo ta'u isaan kana keessaa Taamiraat Laayineefaa gara Qaallittiitti yoo darbatu Hayyaaloom Ari'aayaa fi Kinfeefaa ammoo qurxumsee nyaateera. Dhimmi kun hunda caalaa ammoo Oromoo irratti kan cimu yoo ta'u Hasan Aliifaa, Juneeddii Saadoofaa, haadha manaasaas dabalatee hungulaalee kan biyyaa baasee yoo ta'u dhiyoo kan ammoo wayyaanonni yeroo kamuu caalaa haala addunyaa mara ajaa'ibsiisuun faayidaa irratti
lafarraa wal haxaa'aa jira. Sirni wayyaanee hangam takka akka burkutaa jirtu kan nama agarsiisu olaantummaan seeraa biyyattii keessaa dhabamuusaati. Yeroo har'aa olaantummaan seeraa biyyattii har'a Itoophiyaa jedhamtee yaamamtu kanaan harka kiraa sassaabdotaatti galee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii addaa kana kutaa lammaffaa isaa dhimma kiraa sassaabdummaa fi du'a pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Alamaayyoo Atuumsaa ilaalchisu isinii dhiyeessina. Kanarraayis sirni mootummaa wayyaanee amanamtoota ishee ilmaan Oromoo ta'an kanneen yeroo dheeraa isiif hojjetan irratti galaafata lubbuus gaggeessaa turuuf ammasitti jiraachuu ishee hubattu jennee abdanna. Kanaafis qophii keenya kutaa lammaffaa kan diinaaf gubate daaraa hin qabu qabannee isinii dhiyaanna. Amma wallee warraaqsaa Daawitee Mokonnin allaatti kojoo biraa isin affeerra. Allaatti kojoo biraa beenu si faana jira. Kutattuu koo nagaatti qalbii si faana kaatti beenu kayi. Baddaa gargariiti beenu kattaa muriiti. Daddabdullee tiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu kayi. Beenu kayi. Beenu kayi. Gargar baanaan tiruu koo qabbanaa'ee jiruun koo. Meekeenatti maal wayyaan koo ta'e allayyaa beenu kayi. Kan koo jiruun gubannaa kee gubamoo qabbanaa. Duutee haftuu sammanaa nagaatti kaa wallabnaa beenu kayi. Beenu kayi. Ijaan bishaanii nyaadhee bishaanii soona nyaate. Otoon gaddoon jiraadhaa kalmaatirraa duute beenu kayi. Deemtees gubachaan afaanu gargar baanan seene. Waan hangadheeffan qabaa garaa kooti iddoon geenye beenu kayi. Beenu kayi. Beenu kayi. Giddiitu ganna qabee maalan godhaa wayitu. Dugdaan daangoo haa ta'u karaa natirra deemtu beenu kayi. Namni hinduune wal argaa jedheen abdiidhaan jira. Yookaan situu deebi'aa yookaan dhufe si bira beenu kayi. Beenu kayi.
Yatamimako, yatamimaka pamaro, ngafan kebare, ngafan ormato imbaro. Ya zamzamako, yatamimako, yatamimaka pamaro, ngafan kebare, ngafan ormato imbaro. Onni ofuchi fude, bagate tapabate, kalbi si wajjinyati. Jabesi kabifiti shakirak na jalala jechikemi alla afan orman angalo jero si jalo ya zamzamako ya tamimako afamaro afan kebare afan ormato imbaro yatamimaka afamaro afan kebare afan ormato imbaro ya zamzamako yatamimaka afamaro afan kebare afan ormato imbaro jete laga gibe walargata ribe yaddo ke boengu lechi serrafu silasin irrafatu atilena yaadatu yadansi wajjinani abeki tagati ya zamzamako yatamimaka afamaro afan kebare afan ormato imbaro. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan bitootessa 14 2014 kanumaan raawwata. Kun sagalee qeerrooti. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.